Jalqaba irratti matootii oduu. Somaalilaandii filannoo pirezidaantummaa geggeessaa oolte. Labsiin fooyya'insa miidiyaalee aangoon qaama tokkoon akka dhuunfatamu taasisa jedhamuun qeeqame. Hidhi haaromsaa sa'aatii tokko keessatti anniisaa giigaawaaytii 6,456 maddisiiseera jedhame. Elon Musk hoogganaa kutaa raawwii mootummaa Ameerikaa ta'uun muudaman. Baayiden gaafii gaazexeessaan booji'amtoota Gaazaa irratti waliigaltee irra gahuu irratti dhiheesse kuffiseera. Pirezidaantiin Ameerikaa filatamaan Doonaald Tiraamp godaantota waraqaa ragaa hin qabne miiliyoonaan lakkaa'aman biyya ari'uuf waadaa galan hojii geggeessaa Tom Homan muude. Kanneen amma dhageeffattan kun matootii oduu guyyaa har'aatii filannee maddeen amanamoo garaagaraarraa kan kurfeeffannee kan akka Addis Istaandardii, Aljazeeraa, BBC fi Anaadoolurraa kanneen sassaabannee kurfeeffannee dhiyeeffanneerra yoo nu duukaa turtan guutuu oduu keenya ni dhageessu. Ashamaa harka fuunee daawwattoota Abdii Miidiyaa Neetworkii oduu keenya kan sadaasa 13/2024 akka lakkoofsa Awurooppaatti qopheeffannee bal'ina oduutti ceeneera wajjin tura. Somaalilaandii filannoo pirezidaantummaa geggeessaa jirti. Bulchiinsi bara 1991 walabummaa labsatee garuu hanga ammaa beekamtii idil addunyaa hin arganne Somaalilaandii guyyaa har'aa filannoo pirezidaantummaa marsaa arfaffaa geggeessaa jirti. Somaalilaandii jalqaba bara 2024 Itoophiyaa waliin waliigaltee wal hubannaa ulaa galaanaa mallatteessuu ishee hordofee Somaaliyaa waliin atakaroo keessaa galteetti. Filannoo ammaa kanarratti pirezidaantiin Somaalilaandii kan ammaa Musee Bihi Abdii fi hooggantoota paartilee morkattoota Abdurrahmaan Muhammad Abdullaahi fi Faayisal Ali Huseeniin morkatu. Filannoon kun waggaa lama dura bara 2022 adeemsifamuuf kan qabu yoo ta'u, boordiin filannoo Somaalilaandii dhimma mallaqaa fi teeknikaan filannoo dheeresse. Aangoon pirezidaantii fi miseensota paarlaamaas waggaa lamaaf dheerate. Kunis paartilee waliin muddama uumee ture. Har'a uummanni Somaalilaandii miliyoona 1.2 ta'u birtuuwwan filannoo 2,648 argamuun sagalee isaa kennaa jira. Oduu itti aanuun labsiin fooyya'insa miidiyaalee aangoon qaama tokkoon akka dhuunfatamu taasisa jedhamuun qeeqame. Wixineen labsii fooyya'insa miidiyaalee Itoophiyaatti bara mana maree bakka bu'oota uummataatiin dhiyaate walabummaa abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa gaafii keessa galcha jedhamuun waldaalee ogeessota miidiyaa fi dhaabbileen hawaasaa siivikii 14 qeeqame. Muudamni Daayirektara olaanaa abdichaa ministeera muummeetiif kennamuu akkasumas itti gaafatamummaan eeyyamaa dhorkuu haquu fi akeekkachiisaa barreeffamaa kennuu kan boordii ture amma abbaa taayitichaaf kennamuu qeeqaniiru. Wixineen labsii kana qaama tokkoof aangoo kennuu fi adeemsa keessa dhiibbaa hin malleef balbala banuu bira darbee walabummaa abbaa taayitichaa gaafii keessa galcha jedhan. Kun kan dhageeffataa jirtan Ardii Miidiyaa Neetworkii toora chaanal YouTube fi akkasumallee toora TikTokii, Telegiraamii fi Feesbuukaan kan argattanidha. Oduu itti aanutti ceena. Hidhi haaromsaa sa'aatii tokko keessatti anniisaa giigaawaaytii 6,456 maddisiiseera. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa bara 2017 kanatti baatiiwwan 3 darbanitti sa'aatii tokko keessatti anniisaa giigaawaaytii 6,456 maddisiisuu ministeerri karooraa fi misoomaa beeksiseera. Ministeera karooraa fi misoomaatti dursaan garee xiinxala diinagdee fi imaammata obbo Haftaamuu Asfaa'u kurmaana jalqabaa bara 2017tti sadarkaa biyyaatti sa'aatii tokko keessatti anniisaa giigaawaaytii 6,456 maddisiisuun akka danda'ame himaniiru. Anniisni sa'aatii tokko keessatti madde kan bara darbee yoo wal fakkaatu waliin yoo madaalamu Enerjii giigaawaaytii 1,706.25 caalmaa akka qabu himaniiru. Enerjii sa'aatii tokko keessatti oomishame giigaawaaytii 6,456.65 keessa enerjiin giigaawaaytii 4,300.58 tajaajila elektiriikii Itoophiyaaf dabarfamuu himan. Anniisni giigaawaaytii 305.34 sa'aatii tokko keessatti indastiriiwwan gurguddoof dabarfamuu himan. Giddugala daataaf immoo anniisni giigaawaaytii 886.74 dabarfamuu kaasaniiru. Sarara diriirsuu ilaalchisees kurmaana jalqabaatti sarara kiiloomeetira 437.43 diriirsuun akka danda'ames obbo Haftaamuu Asfaa'u himaniiru. Kurmaana jalqabaa bara 2017tti hidha haaromsaa guddicha laga Abbayaa irraa humni meegaawaaytii 1,443.5 maddeera jedhan. Waraawwiin piroojeektii hidha haaromsaa harka 97.6 irra gahu DHPI irraa odeeffanne kan gabaase Jirra Miidiyaatu gabaase.
Oduuwwan biyya alaa filannee keessaa immoo Elon Musk hoogganaa kutaa raawwii mootummaa Ameerikaa ta'uu muudaman. Abbaan qabeenyaa dhaabbata Tesla fi fuula hawaasummaa X isa duraan Twitter duraanii Elon Musk Donald Trumpin hoogganaa kutaa raawwii mootummaa Ameerikaa ta'uu muudamaniiru. Elon Musk turtii hooggantummaa isaaniin paartii Riippaabilikaanii imaammatoota baasuu ilaalchisuun gorsaa fi qajeelfama kunneen akka sirreeffamu taasisuu jedhameera. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaaf Elon Musk doolaara biliyoona 1 ramaduun paartii Riippaabilikaanii deeggaraa turuun ni yaadatama. Dabalataan pirezidaantii Trump qopheessaa miidiyaa Fox News fi miseensa duraanii waraana Ameerikaa Pete Hegseth'n ministeera raayyaa ittisa Ameerikaa taasisuu yoo muudan, John Ratcliffe ammoo daayirektera odeeffannoo biyyaalessaa taasisuu muudaniiru. Oduu gama Ameerikaa arganneen kan biroon immoo Baayiden gaafii gaazexeessaan booji'amtoota Gaazaa irratti walii galtee irra gahuu irratti dhiyeesse kuffiseera. Pirezidaantii United States Joe Biden osoo bara hojii isaanii hin xumuramin dhukaasa dhaabuu irraa gahuu fi booji'amtoota Israa'el Gaazaa keessa jiran deebisuuf abdii qabaachuu fi dhiisuu isaanii gaafii ka'eef deebii kennuu irraa of qusatan. Kaameraa duuba kee jiruun mataa kee akka hin rukutamne ofirraa ittisuu dandeessa jettee yaadda. Pirezidaantiin aangoo dhiisanii kun kibxata darbee White House'tti akka jedhanitti gaazexeessaan Israa'el tokko hanga gurraandhalaatti walii galteen taasifamuu danda'a jedhee erga gaafatee booda Baayiden yaada kana kan kennan akka barreeffamni White House jedhutti jalqaba walgahii pirezidaantii Israa'el Isaak Herzog waliin taasifame irratti yeroo isaan waajjira Ovalii keessatti riippoorterootaa fi kaameraadhaan marfamanii turanitti gaazexeessituun gaafii kana gaafattee fi viidiyoo waltajjii miidiyaa hawaasaa X irra maxxansite Neeriyaa Kiruuzii akka barreessitetti dhugaan siyaasaa akkas waan ta'eef pirezidaantii Baayiden kan namoota booji'aman gara manatti fiduuf waadaa galan waa'ee kana deebii ifa ta'e naaf kennuu hin dandeenye gaafii baay'ee murteessaa ta'e dhuma bara hojii isaaniitti walii galtee jireenya booji'amummaa argachuu ilaalchisee Muummichi ministeera Israa'el Benyamin Netanyahuun mootummaa isaanii isa mirgaa fagoo aangoo irraa tursiisuuf yeroo barbaadanitti waraana kana xumuruuf tattaaffii godhamee cabsuu isaaniitiin Israa'el keessa dabalatee irra deddeebiin komatamaniiru. Ministeerri ittisaa isaa Yoav Gallant hojii irraa erga ari'ee booda biyyattii keessatti jeequmsa uumeera. Oduu keenya ka xumuraatiin ammas dhimma Ameerikaa irraa asqaaree tokkoon daballee xumurra. Pirezidaantiin Ameerikaa filatamaan Donald Trump waraqaa ragaa hin qabne miiliyoonaan lakkaa'aman biyya ari'uuf waadaa galan raawwatuuf hojii gaggeessaa Tom Homan muude. Paatroolii daangaa Ameerikaa ta'uun kan muudaman abbaan taayitaa kun yeroo tokko itti aanaa daayirektera waajjira muummee immigireeshinii fi gumrukaa biyyattii kan turanidha. Trump daangaa keenya eeguu fi to'atuuf namni isa caalu hin jiru jedhan. Kana malees dhimma immigireeshinii irratti ejjennoo hundee kan qabu Stephen Miller jedhamuun waajjiricha keessatti itti aanaa gochuu muudaniiru. Trump yeroo aangoo qabatan hojii jalqabaa godaantota waraqaa ragaa hin qabne hedduu biyyattii keessaa jiran biyya ari'uu akka ta'e himamaa tureera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii oduun har'aaf qabannee kanuma warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetworkii dhuftan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumas laayik, sheer, koomentii nu gochuudhaan nu deeggaraa turtii gaarii.